لو في حكتي مساعد لو في حكتي حاجه قدام كده لو في تمو كرسي كده حكتي بوباكتي لو في تدلو فتي حاجه في شيرمتو لما كان يسالك لما وسقم لما كان يسالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم جرتو دوتا كينيا في داوتو كينيا درaraan kiyya kun baay'ee jabaatteerti. Dhugaa rabbi isinillee warri natti faraddan jirtu warri naa faraddan jirtu egaa kan fagoo taa'ee ilaaletti baay'ee ulfaataadha. Akkatti wasananullee baay'ee nama dhiba. Anaana dhibee kan keessa jiru isin kan laaltan dhiisiti. Akkuma itti kun dhabee akkuma itti faraduun dhabee hojii gaaddisaas isatu qulqulluudha waan jedhee asuu deebi'ee yakkamaa ta'ee natti mul'ata. Raajutummoo qulqulluudha waan jedhees asuu garagalee yakkamaa ta'ee natti mul'ata. Kan keessaatti faraduu fi kan keessaa faraduuf walii wallaaleen jiraan akka kiyyatti. Dhugaa rabbii yoo ta'e baay'ee natti ulfaatee haalli keessa jiru kuni. Sirumaa jedheet mucaan harkarra qabee dhuguma wanjalan qabu harka tokko. Izee duraa jecha. Wanjalan qabu mee irratti nu badha haala isaa kan jedhu kanan of biratti qabe malee wanjalli inni qabaatee ani dararee ani isa miidhuu yaade tokko hin jiru. Garuu namni tokko jibbaata qaba. Arguudii fi dhaga'uun beekuu fi arguun amanuu fi akka jedhan sana ofuma kiyyaa adeemsa keessa haqa inni qabu adda baasee beeka kan jedhu fan of biratti qabe malee wanjala qabu tokko hin qabu. Garuu amma wanjala mataan seenaa kan jiru raajudha. Akkamitti onaan jettani kaleessa wanti inni hojjete kan dheengaddaan jedha kan kaleessa hojjete kan torbee kana keessatti jiru haalli inni ittiin nuun jiru haala ilma namaarraa mul'atu miti. Akkamitti hojjettani maallaqa natti kenne tokko hin qabu. Namni haadhaaf nan obaasa manyitaa qobaatti qaba. Haala duraan ittiin jiru tokko balleessaa isaallee oon argu namni nama ta'een dogoggorre hin jiru aadii dogoggoree ta'een namee qoy kan hin jedhu gaaddisaa dudda godhee isa beetasaba godhee gaaddisaatu isaan duratti mana kana keessa jira. Waa hunda gadhee gaarii ijoollee kana muddate ka'umsaa kaasee kan wajjin dabarse gaaddisaadha. Garuu sana hunda isa dudda godhee raajuu as deebisee bakka mana keessa diriirfatee akka fedhiyaa ta'u jedhee qulfii manaa kaaseetti kenne daqiiqatti na kaade guyyuma tokkotti na kaade ooleen bulle edaa duraanuu karaa dhabe malee waan na hilaa jiru hin jiru akka isaatti jecha nama fattanuun akkasitti wantumtiin kanaan dura badeeyyuu aramuudhaaf biratti qabeef kana malee wanjala biraa qabaafi miti. Garuu adeemsa keessa dubbii hijuu argadhe oo kalas in cabsu burus kuti garuu ammas man irratti ilaalan umasa namni jibbaata qaba kan jedhu gaaddisa amma ta'e rukutiiti gurbaa kana hidhi haala jiru kanaan ofarramee dufdubatti deebi'ee mana ofiitti akka deebi'u akka yaaduu danda'u kan jedhu tokkoofan dhaaniiti hidhii jedhee amma dhaanee dogoggoraanis garuu xiqqoo mataa buruskee adda kanarra amma mumiti ashaksiifnee fi ammas akkasittu garuu sana qiimii qabate baakaasee manatti gubuudhaaf walaa nu'i walaa mana walaa mi'a walaa mana namaati tokko nassaamne sammuu kana hunda isa muwatee yaada of duuba deebi'ee namni kun maali namni kun manni kun mana eenyuti biyyi kun biyya eenyuti eessa keessa jirraa kan jedhu tokko yaaduu dhabiisa kana kassatuudhaaf natti roorrise akka malee harkan kennadheef akkuma kiyyaan deebi'ee harka kennadheefi maallaqa naa kennii jedhe maallaqa keessaa kan himatu 10,000 dooraala 10,000 na xalabate sumunii narraan qabu gurbaan kun sumunii natti kennin qabu haa ta'uun jedheen maaliif ree bakka namatti jabaatetti lubbuurra harka kennachuu wayyaa harka maan kennadhe mana kiyyatti harka kennadhee fi waan ati jette siifan kenna maaltu natti mul'ate manni namaa kun hoo gubatee boru eessan dhaqa biyyi kun biyya namaati mallee namaa biyyi kan keessa jirru biyya namaati manni kun mana namaati maallaqaan kaffalee keessa jira maleedha kun muluun kan satamurra nama tokko harka kennachuu naa wayyaa
kan hin jedhu harka kennadhee fi eeshi akkuma tijjat maallaqa feetee na xalaban keessa darbee daabaa kee fididaa jedhe daabaadhaan qabaadhee dhiise mee maatti beeka machee min dhabduu jechaadha yoomkiin eeshi jedhee sanallee eeshi abshirsiifan kenna atummaan garuu gaazii kana ba'achaa amma lokkosini dhiisi atummaan gaaza kana lafa godhi malee waan gara maallaqaatiif waan gara daabaa waan gara fedhii keetii uma rakkoon jiru jedhanii akkasitti abaabbalee harkaa fuudhee gidduudhaan inni immoo barrii namaa cabsee bahe gaaddisaa gorfaasaa galcheetti qollofee tumee haarii gira keessa waddee gara kolfaatti qayyaradhe amma siruma bakka faashina naa ta'e haalli keessa jiru kun gara kolfaatti qayyaradhe dhugaa rabbi gaaddisaan barrii cabsee bahe inni adaan taaggalaa barrii cabsee bahe innillee akkasittuutti roorrisee harkaa buufne gaasa kanaachi geenye sossomne ol deebifne bakka isaatti galchine amalaan jechaadha burga nama fudhattee baata ammaaf dukkana ifaan maallaqa baattee baata malee amma dukkanaan fuutee hin deemtu jennee malaan qabnee ol galchine gorfaasaatti jechaadha raaju amma mee gaaddisaa dhuguma mu'atee cafaqee akkasitti ayyisiisu wayis immoo wal gidibatanii isaanummaanuu mala dhaatanii narratti feekii haadha laganu waan isaanii adda baafadhee beekuu hin dandeenye mee hamma gaaddisaan kun dhuguma raajuun mu'atee cafaqee akkasitti as gaddadee gorfaa isaatti galchee qulfitti qollofee kara ba'uusa dhoowwee barrii namaa cabsee amma ba'uun qaqqabu taamirii natti taate mee kana dhuguma yoo gidibii keessa jiraatan akka haqa jirtu naa baasu yoommoo dhuguma gurbaan akka haariitiin bakka hin taane dha'ee laaffisiisee akkasitti harka kennachisiise dhugaa jirtu naaf haa ibsu kana isin fuulduratti waameen gaafadhaa amma dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin tura galatoomaan isiniin jedha. Gaaddisa maal immoo har'as yaadamoo keekuun faluma waawu maal aadanii baroota maal aadanii dhiira jennee dubbachuu kootu sin barbaada kootu ajaa'ib har'as yaada akkuma dubartii gadhe ish gara saati mana marfatta gizuma mara abbota kursiin kee kun gara de amma hoisu arqama katu hoisu da wa azuritu namatti gocha sitti garagale ama katu hoisu da ati mo man sira jiru taka siguba ko si fakati yin so da taka ba su wuce jaki mana yamta me mama ganin ti sirra korubba mana yamta nago mo yamta azuritu namatti gocha sitti garagale azuritu Naguma miyamte garu? Naguma. Nagaa qabnaa miti alhamdulillah garuu nagaa hin qabnu. Nagaa. Ayati. Ha? Bismillah min shaytanir rajim. Maal jettaa argati? Maal si goggodha qoyatiin kun? Maal godha akkamitti gammachuun na dhaga'ama yeroo hunda gaddaa. Maal gammadu? Gaddaan maal duba dirqiin gammachuun dirqama bara. Maaltu si gammachiise? Maal addunyaa kana akkatti dirqiin mimmi'eessin gammadin akkamatti duba maal yeroo hunda azanni yeroo hunda gadda yeroo. Tayyib gammachuun akkasumas yaa ta'u. Walitti waa dhaabu fa'i. Gammadamina maal wanti nu yaabamu. Waan isin jechuu hasaabe. Jedhi maal rakkoo qabu. Ati qoy raajuu bira maaltu si geesseeti? Yoo. Engadduma. Bizeesi gaafadhuun argine kaleessa akkasitti jirra. Lubbuudhaanuu buluu waaqani mannee jirra. Kanaafuu maaluma si geesse akkamumatti raajuu eegisiin jennani kan inni eegisiin jedhe barrii natti fakkaate. Raajuu midhaan itti kenniiti ofirra deebi'ee akkan isin jedhe. Kan mana keessa seente waa waliin gidibattan qabdu moo wayis harakaata addaa anarratti wanti dalagdatu jira moo kuma bartan gaasila maashina tokko sammuuna kana kaafattanii bari. Maashina keessan sana miixan baafachuuf immoo faashinni maali? Faashinni keessa faashinni jechuun bara waan haara. Waan haara jechuun gizee na argitanii wal loltu. Gizee na duubaa wal gidibatu. Faashina jechuun akkas haala akkasii tokkos torbee dabarte keessa kaaftan haala akkasii isin mijaa'uu dide malee. Amma shiidhatti deebitanii haxarra'achuuf immoo dhuguma sababni ati raajuu bira dhattee tumamte maayin. Raajii ta'e dubbisa. Ana ajaa'iba natti ta'e. Faatii miti iddoo sammuu kiyya akkanatti hanganaazzabu na wallaalchise. Laal argaadisee maal si fakkaati?
تمامونس أنا فك قد ساتك تمامونس أنا تاب أكتب كلا بتشوش هم بيتي تابا إيه أكتباتك وقتي كلا تابا ده أوريكو كي كلا نت نسجده وتما إنس إيه أتس إيه بقى لا لا ليرو تاتك أفشالة تاتا برا أكملت أفشالة تاتا إيه أول قربان أقتي ما تكملتو في ديفي أولاد ركاي قربان إجابة لا ترسين سمعت تسين ترسين ماشي ترسين تشوف الكملتو ماشي ويتولكم ورشة كاشني كمان قاعد تشيز ريبا تكالتا ورشة كاشني ريبا ورجينا سنجد أبر بود أمو أكنا مواتبه كرتي على يوم تفا كرتي أفشل تو كرتي كارو من جوره أكنا مجانا أوري ثه جلما آدي جدك مليجة تجلا أودي أجل ما نفهم كرتي ديف أنا جدي كذا ولا تسمع أنا ما ada ya tumam teti miti mal tak sabar ya ما نفهم كذا بوتي نانجت بريدم mal sabab no غربا كل كلام وين تلبتي نقدر mal talabat أكوان أنا أبسي خلاص شكتي من نقول أكوان اللفاكة وندن دين أكوان قلتي لمونا مو متودي وندن دين تبو أكاسي اتفاقاتيز إيش كلام ولو تعالى أكاسي تي سوسودا جوزون أوان كنا كيسة بربادة دولانون إذا كنا رياك كبربادة ياك بقى برا ما يكرر ياك دبلة تبى سوسودا كيسة إنما هذا سيء يعني وتك الدقيقة تبي نمنا ولا شيء قتيتني كفل بلا إذا ما ركوا كمان كفل تبع بسيط أكون تبلد ولا بركات كتير إيتة شيء قتيتني نسيبنا كيبا وين نقول أرجعوا دبا بدا كنا فودي فكنا فودي بيجو ببازني قدي موجي بكاتي ببازي تولي كنوسي قدي باسي أكاسيتي ولا أفرتي ما نكنا اللي بوتوتو نبوبا نيد أبو سيزا سلي نيد أبو سيزا وفي اللي أبو ما يهون في أك شو سودان جيسي بر سودان ثاني والناس اللي كانوا باير فتى ما هذا ما تنسرام نتبر سودان هم كان يسيبوا تكون عجيبة إذا كانوا أنت كم برود بسنا أشوف دمنه ثمامي تدا إذا كان كذا سام مسترا بحاسة جراس أكنا ما قلت إني قلت سكي أتسبيرة النسبيرة لا بقى برواني كذا سبعة سنم باس تولي إنما كنت أما نقوم إسافر أو دندست إتوا دندتك أبدو هذا إسافر دبستي يمكن دمو أكنا إنما براهارين في دنيا في دبا أكون جتك أني لا أكنا ما بيكالس جد أوف غوتشو لا بورس نامني براد فكت كنا مواتي مني أنا ترجتو إمبر بادوان كسي كنا فرّا أو هو دبدي كنا جبهة توادو في أنا أجت سيفتة يتش أنا نزر سيفتة يتش سيفو كنا جت أرجع دي إيش كي سبعة سجرا سينجي بنا غربا أنا جاتو لكن تين كابو جتو أمنا إم غربا نوامي كيسا يوم مو والجديبة تاني جديبة كيسا سنة فأركاتا كان قوة أنت إنرت البوتاس يمكن بكرة لا إيه أما بيجي سيجرا جتو وصوان سيندلقيني غربا وان كانوا تسمع أكتي أبيني تنسي كان غربا أكتي وأكبر سبيك كمان يوتا إيو ليه ما له واني سرعة ما تنقطع ملك حاجة نسكاي نبوتي برا ده هو وان كابد نسكاي سنجي شو سماه جتو ما لتك غربا فقو دي ما فقو دي ما جراي itu televi ada zirfat tujuh. Karena ini tadi bayi raja tu anda ngerti si abu itu sendiri tu si kasih usaha kan harga baru wana si demi ati wani si muda tu wana hamman anjir ni hamman anjir. Nah fidat dah. Hamman anjir malah nama kana harga tu nama kian harga tu nama gadis harga tu. Nama kita kati. Nama kita kati lu kadu. Yo kita kati harga kuda kita gitu. Yo kita amu kursi kana akati gubba gitu. Akati yo kita dulu berarti agak kita shaream tu. Nama kana esar gat. Namni usakam namna kana esar gat. Berkata lagi mau gula mau kufra oh dendenya korban be kajal ise mistri sakhe sabah sufi sinjana ise tu mamo ise tu yo berbaca te mal tata hai ise tu mai ise katima tadi am be kabas jena berbaca lagi fatala fi jetta bali wana ke sabah singa pata korban fagodi ma jira sinjana berbaca fagodi yo akka jettu kana tata bali yoo kaanitii fi fattaalummaadha fi ana biratti wal fakkeessitanii wal tumtanii gizeena duubaa isin wal gidibachuudhaaf mala dhaachuuf oo taate waan biraatu galaa keessa mana kana baatullee eessattuu na jalaan baatu atis ta'a
Atuma. Cebaa maal isaa Gurbaan aanan immoo garmaan isaatti waa deebi'u na jalaa baay'ee. Cebaa waan akkana shakkii kana marii darbii ofirraa baata. Harka kennachuun kun immoo akka mana koo keessatti naaf kennadhe halkanidha. Kan akka jijjiirti dhagaree yaalaa. Harka kennadhe maaliif manni namaan gubatti. Danda'u yaade malee hin danda'u daqiiqaa si bira ga'ee isaan ulaa kana bakkitti badhiitanii bare keessa uratanii sakandii si bira ga'ee bare. Haa ta'uuti. Hin danda'amu si jedhama. Nama muddatti maa miti. Garuu gara fuulduraatiif amma akkam akkasa goonu bicha. Kana maal tarkaanfii hadhaaraa fudhachuun dirqama mataa. Haala akkamiitiin akka sagazzannu haala akkamiitiin akka hidhamuu qabu. Kanaan dura finyooniinuu carqiiniinuu. Amma tarkaanfii jajjabara fudhachuun dirqama maaliif gurbaan fagoo deemaa. Haala kanaan jechuun waa qalbii miti bare. Keessattuu sana xiyyeeffateera. Kana mana amma kana agarsiisu kana akka malee sana xiyyeeffateera. Seengeen galee dubbii. Manaama. Maali? Manaama ta'uuti. Maali wanni gochiillee kalee waliin gocha. Namni nama balleessuu fedhe nama mana ga'u dhiisuu. Waan jiraatin ni muka maaliif namni waan ittiin taphatu waan ittiin safaatu dhabeetiin dabba guddaa sana harkisee akkasitti cinaan deddeema ibiddi cinaan deddeema. Maali. Dhiisi kanas kan isaan irraa dhiisan booda dhiisi kanaan wanni itti yaadu takka jedhu dhiisi jedhama dhiisi. Oyyi baalak. Dhiisi.